Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoo yeroo kanaaf qabannee yeroon itti isin biraan geenyu ga'ee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo keenya har'aatiin waa'ee harmee yookaan haadha humnoota finxaaleyyii faanootiin butamtee guyyoota muraasa booda immoo harkaa miliqxe waan isheen jettu irraati odeeffannoo bal'aa isiniif qoonnaa. Gochi kun kan raawwate godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnootti onkoloolessa 19 bara 2025 aleellaa humnoonni finxaaleyyii faanoo aanichaa ganda Halloo Dinkii seenuun raawwataniin lubbuun namoota 22 olii darbuu akkasumas qabeenya adda addaa barbadaa'uu fi namoonni butamanii humnaan fudhatamanii deeman jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Maarree armaan dura namoota butamanii fudhatamanii deeman keessaati haati kun kan harkaa miliqxee baate kun ishee tokko. Isheen waan ishee mudate taatee yeroo sana irra ga'e ergee lubbuun haftee baate booda BBC'f himtee jirti. Nus waan isheen BBC'tti himte wabeeffachuudhaan waan qindeeffannee qabna. Harmeen kun maal jettee akka itti aanu kanatti isinii dhiyeessina. Harmeen godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo ganda Halloo Dinkii keessaa aleellaa humnoota finxaalessa faanootiin onkoloolessa 19 bara 2025 raawwatameen butamanii bosona keessa tursiifaman gochi suukkanneessaa irratti raawwatamuu isaa BBC'tti himaniiru yookaan BBC'n gabaasee jira. Maqaan isaanii guutuun Aadde Muluu Alamuu jedhamu. Aanaa Noonnoo ganda Halloo Dinkii jiraatu. Aadde Muluun haadha ilmaan torbaati. Onkoloolessa 19 bara 2025 aleellaa hidhattoonni faannoo naannichatti raawwataniin namoota seenaa gaddisiisaan isaan mudate keessaa nama tokko. Aadde Muluun guyyaa sanaa biyya akkuma duraanii nagaadha jedhanii ulaa cufatanii ijoollee isaanii xixiqqaa 5 waliin mana keessaa turanii irbaata nyaatanii hanga sa'aatiin hirriba isaanii yookaan sa'aatiin deemanii sireerra gadi ciisan ga'utti immoo mucaa xiqqaa hammatanii taa'aa turuu isaanii dubbatu. Galgaluma sana galgala sa'aatiin 3 yoo ta'u garuu waan takka isaan hin eegnetu yookaan immoo yaadanii hin beeknetu mana isaaniitti lixee isaan mudate. Ulaa mana isaanii cufatanii turan dhiitichootiin hidhattoota faannootiin keessatti cabsamee jarri kilaashii hidhatee jiru qiyyaafannaa isaanii Aadde Muluuf ijoollee xixiqqaa isaanii irratti taasisuu dubbatu. Guyyaan sun sanbata guddaadha. Ani daa'ima xixiqqaa haammadheen taa'aa ture gaafa isaan cabsanii ol nutti seenanii qawwee nutti qaban ani ka'een harka kennadhe daa'imman kiyya duratti naan ajjeesinaa ana alatti baasaan ajjeesaan jedhe jechuun haala ture gara duubaatti deebanii yaadatu. Hidhattoonni kunneen Aadde Muluu ajjeesuurra qabanii deemanii maallaqa kaffalchiisuu wayya jedhanii erga dubbataniin booda harka ishee lamaan duubatti hidhanii manaaf ijoollee ishee gidduudhaa fudhatanii bahan. Sa'aatiin kun raawwatamutti ilmi ishee hangafaa Aadde Muluu kan umuriin isaa ganna 20 ta'uu fi maqaan isaa Bushaamaan jedhamu ollaa mana namaa ture. Yeroo wal fakkaataa kanatti mucaan hangafaa isaanii kun bakka ture kanatti namoota biroo waliin mana keessatti warra ajjeefame keessaa tokko ture. Aadde Muluun garuu odeeffannoo kana hin dhageenye turte. Hidhattoonni kunneen Aadde Muluuf dubartii ollaa isaanii kan biroo tokko fuudhanii lafa bosonaa fageenya dheeraa miilaan deemsisuu himu. Harka nu hidhanii luka duwwaa arrabsoo sabummaa nu arrabsaa dhakaa mukarra nu reebaa bosona keessa nu oofanii jette Aadde Muluun. Haadha ijoollee torbaa kan ta'an Aadde Muluu fi dubartii isaan waliin fuudhan halkan imala sa'aatii 4 caalu miilaan deemsisaniiru. Hidhattoonni gaafas isaan fuudhanii deeman tilmaamaan gara namoota 50 akka ta'an Aadde Muluun BBC'tti himaniiru. Warra nu fuudhee sana keessaa namoonni ani ijaan beeku jiru jetti. Maqaan isaanii abalu jedheetan hin beeku malee warruman beekudha. Warra kana dura naannoo keenya dhufanii qonna hojjechaa turantu keessa jira jechuudhaan waan yeroo sana ta'e BBC'tti himteetti.
halkan isaan fuudhan sana gara gammoojjii gibee keessaan bosonuma keessaa isaan bulchaa turuu himu. Caakkaa yookaan bosona keessaa nu bulchanii gaafa lammataa qilee tokko keessa nu galchanii achi keessa nu oolchanii raayyaan ittisa biyyaa dhufee yeroo dhukaasuu isaan qilee keessa jiru gaafa guyyaa itti aanu ammoo achi nu baasanii lukumaan gara waanzaa abasgee nu geessan jechuun haala keessa darban ibsu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa waanzaa abasgee jechuun naannoo kibbaa keessa jechuun godina Guraageetii keessadha. Sana booda imala lafoo dadhabsiisaa fi fageenya dheeraa kana keessatti yeroo deemuu dadhabanii dadhabne jedhan reebicha irratti raawwatamaa ture simu Aadde Muluuni. Aadde Muluun erga harka hidhattoota kanaa bu'anii dubartii isaan waliin qabamte kana waliin tokkoon isaanii birrii miiliyoona tokko kanfalanii akka gadhiifamtu itti himamee ture. Haa ta'u malee hidhattoota faannoo manaa isaan butanii dhufan kana akkuma Aadde Muluun ijaan beekan warri hidhattootas isaan beekaniiru. Kun ammoo carraa lubbuun gadhiifamuu Aadde Muluu gaaffii guddaa keessa kan galche ture. Dubartiin na waliin qabamtee afaan Amaaraas hin beektu jetti. Isheen birrii kaffaltee haa baatu jedhanii. Anaan ammoo isheen afaan keenyas eenyummaa keenyas waan beektuuf maallaqa kaffaltee haa ajjeefamtu jedhanii natti murteessanii turanii jetti. Dubartiin Aadde Muluu waliin qabamtee birrii 300,000 isaaniif kanfalamee akka gadhiifamtu murteessaniiru. Aadde Muluun garuu lubbuudhaan akka isaan biraa gadhiifamtu hidhattoonni kunneen hin feene. Sababni isaa ammoo nu beekti kan jedhu sababa godhataniiti jedhu. Isaan alattis mucaa dhiiraa hangafaa isaanii kan ganna 20 guyyicha akka ajjeesanis bakka to'atamanii jiran kanatti afaan hidhattootaarraa dhageessi. Ilma kee immoo meeshaadhaan dhoofnee ajjeesnee jirra. Mucaa kee bareedaa sana ajjeesnee dhangalaasnee jirra. Si ammoo albeedhaan si qaluuf si qopheessinee jirra naan jedhanii. Albee na dura qabanii ga'een kee kanatu si eeggataa naan jedhanii jedhu. Albee ittiin qalamta jedhaniin kana yeroo ija dura kaa'anii rifatanii iyya keessaa fuudhuu yaadatu Aadde Muluun. Albee ija dura kana kaa'an sana arginaan rifadheetaniyyee hoggaan iyyuu hanga sa'atiin kee ga'utti hin teessuu jedhanii sadafiidhaan adda keessaa na dhahanii na buruqsanii. Addii kiyya baay'ee na dhiige jedhu Aadde Muluuni. Aadde Muluun holqaa fi bosona keessa halkan 3 bulanii halkan arfaffaa irratti garuu mala ittiin albee isaaniif qaramee ija dura taa'e kana jalaa bahan yaaduu himu. Gaafa guyyaa arfaffaa fincaaniin fincaa jedheen gaafadhee jetti. Hin fagaatin asumatti fincaa'e naan jedhanii naa eeyyamani. Ani achii baanaan amma humna koo fiiguuf murteeffadheen gaaffii kana jaraaf dhiyeessee jetti. Guyyaa sana carraan Aadde Muluu waliin ture. Holqaa fincaaniif ba'an kanaa baanaan bosona keessaa hanga humna isaanii fiigicha jalqaban. Hidhattoonni isaan butan garuu akka isaan yaadan duukaa ba'anii rasaasatti hin dhukaanne kunis sababa qaba ture jedhu Aadde Muluun. Yeroon sun guyyaa waan ta'eef makkalaakayaanis naannoo sana waan jiruuf yoo dhukaasan bakka nuti jirru baru jedhanii waan sodaataniif natti hin dhukaasiin hafanii jetti. Fiigeen warra shumburaa facaasaa jiruttan bahe. Isaan bira darbeen gara daandii guddaatti bahe. Boqqolloo keessa sa'aatii dheeraan fiige. Achi karaa guddaatti baanaan baajaajii argadheen gara magaalaa gale jechuun haala lubbuun itti oolanii BBC'tti himu. Aadde Muluun hidhattoota kanaa harkaa ba'anis yaaddoo hamaa keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Dubartiin isaan waliin hidhaman erga isaan achi miliqanii gadhiifamuu himuun mana ishiinii beeknaa ijoollee ishee waliin ajjeesna jedhanii akka natti dhaadataa turan natti himteetti jetti. Galtus nu harkaan baatu warraa fi wajjin fidna jedhanii nutti dhaadatu jechuudhaan BBC'tti himteetti. Sababa kanaan halkan hunda haala hammaataa keessa bulaa jiraachuu Aadde Muluun dubbatu. Nutis gama keenyaan Aadde Muluutiin baga rabbii lubbuun isin baase jechuu barbaanna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa taateen Aadde Muluu irratti raawwate kana fakkaata. Humnoonni finxaalee faannoo kun akkuma isin armaan dura beektan nutis gabaasaa turre. Onkoloolessaa 19 bara 2025 aanaa noonnoo ganda halloo dinkii jedhamu keessa seenuudhaan galgala halkan naannoo sa'aatii 3 haleellaa uummata nagaa irratti dingataan raawwataniin
namoota 22 ol lubbuu balleessaniiru, qabeenya hedduu mancaasaniiru, manneen jiraattota hedduu gubaniiru. Kun ni yaadatama. Egaa akka adde muluun jechuuttis namoonni haleellaa kana raawwatan yookaan humnoonni finxaaleyyii haleellaa kana raawwatan kanneen armaan dura achi jiraachaa turan, achiitii qonna qotataa jiratan, hojii hojjetataa turan, amma uummata sana keessaatii baqachuudhaan yookaan immoo achii buqqa'uudhaan gara uummattoota kibbaa godina Guraagee qubatanii achitti leenjii adda addaa, ijaarsa adda addaa taasisuudhaan achirraa immoo as deebanii gara Oromiyaa aanaa noonnoo keessa seenuudhaan gandoota adda addaa keessatti haleellaa yeroo dheeraadhaaf raawwachaa turuun isaanii ni yaadatama. Haleellaan kun egaa akkuma beekamu haleellaa marsaa jalqabaa miti yookaan immoo isa duraa miti. Armaan duras haleellaa wal fakkaataa gandoota biroo keessatti raawwachaa turaniin gochoota suukkanneessaa adda addaa raawwachaa turuun isaanii miidiyaaleen adda addaa gabaasaa turuuf jiraattonni illee himaa turuu waan beekamudha. Keessattuu gochoonni suukkanneessaa hin dagatamne adda addaa waggoota dura at least waggaa afurii kaasee haleellaan irra deddeebiidhaaf gara marsaa ja'affaa nutti fakkaata. Kanaaf raawwatamaa ture. Keessattuu mushurroonni sirna cidha isaanii irra turan kanneen mana keessatti boombiidhaan haleelamanii mana wajjin gubatan sunneen hin dagatamanii namoonni baay'een daa'imman haadholiin haala suukkanneessaatiin humnoota finxaaleyyii kanaan aanichattis ajjeefamaniiru. Humnoonni finxaaleyyii kun egaa wayita haleellaa raawwatanitti dubartiidha, dhiiraa, maanguddoodha, dargaggeessa hin jedhanii nama afaan Oromoo dubbatuuf nama Oromoo ta'e hundayyuu walitti qabanii fixuu honnoo hojii isaaniiti. Gara laafina qabanii gara jabeenya guddaadhaan haleellaa kana raawwachuudhaan haala suukkanneessaadhaan namoota ajjeesuudhaan beekamu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon dhimma kanarratti qabannee kana fakkaataa odeeffannoowwan biraatiin walitti deebina. Hangasittuu nagaan nu turaa jecha kanneen YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Namoota biroofis share yoo gootan baay'ee nutti tola. Isin waan waliin turtaniif galatooma ulfaadhaa fayyaa ta'a.